keessatti amma dalagamaa jiru kana hojii shanyii bunaa baay'isu mootummaadhaan jechuudha. Shanyiin asirraa amma agartan kun bara 2017 keessa qophiin shanyiidhaa godhame. Asii irratti gara kiloogiraama 178 moo kana kanaa dhaabamee amma asirra jira. Karoorri isaa jechuun gara biqiltuutti hogga deebi'u gara 200,000 fi 50,000 olii ta'a. Hojiin kun hojjettoota dhaabbiidhaan kontiraata waliigala gara qonnaan bulaa hawaasa dubartootaatii fi dhiirallee dabalatee nama 2,000 oliif carraa hojiidhaa ta'ee jira. Kaasuma qofaa kanaa miti haroodha tanaa achis dabalamee buufata gama keenyan to'atamu amma fakkeenyaaf abukaadoodhaa buufanni kana achittis hojjetamaa jira jechuudha. Hojiin kun haala gaariidhaan ammaan tana ganamaan bishaan dhugee bifuma sanii marsaatti aantu galgalaas ni dhuga. Humna nama baay'ee barbaada. Haala ammaan tana mootummaan itti karoorsee deemaa jiruunis hojiin bunaa xiyyeeffannaa guddaa argatee jira. Baay'inni nama hojjettoota asirra jirus bifuma saniin akkaataan fedhiin ummataatis bunaa wajjin wal qabatee baay'ee ol ka'aa jira. Baay'inni kunillee barana bifa saniin nu dabalamee jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha xiqqoo amma bakki sila wantiidha. Dabalataan kontiraata wanni lafti gamanaa buufata itti aantullee barana beenyaan nu kafalamee xiqqoo akka nu bal'attu fedhii ummataatti wajji deemuudhaaf hajuu hundi hojiirra jira xumuramee jira lafti sun beenyaan isaa jechuudha. Kanarra jira gaa hojiin ammaan tana haala gaariirra jiran fakkaata. Isinillee ni agarta waan ta'eef fuulduratti amma hojiin kun kaatuma amma reefu kaasuudhaaf yaalatti buufata kana qofaa miti. Ka kontiraata illee ardarraa gandarraa jechuudha. Kontiraata buufata 4 qabna. Buufata sanii babal'isaadha. Kanallee lafa osoo argannee kan biraa akka daballu abdii qabna jechuudha. Hojiin bunaa gara fuulduratti xiyyeeffannaa guddaa mootummaan tarsiimuu irra baase haala gaariin itti deemamaa jira. Buufata tokkicha qabnu kanaan kan mootummallee fedhii uummataa san guutuu hin dandeenye waan ta'eef daballee hojjechuu barbaadna jechuudha. Buufata birallee daballee lafti inni kabar godhuu danda'u lafa gara 3,000 ol kabar godhuu danda'a. Walitti dhaabbatee jechuudha. Bifuma kanaan qophiin lafaa qonnaan bulaan boolla isaa qopheeffatee fedhii isaa yeroo ammaatiin nu biratti galchaa jira jechuudha. Qonnaan bulaan keenya jechuudha. Ganna dabre dhaabbate wadaba amma asirra jiru kun guutuun hin jiru bara dabree gara wadaba 45 qofa. Barana daballee wadaba 90 geenye. Fedhii uummataati wajjin baalaansii godhuudhaaf jechuudha. Inni kun lafa hektaara 3,000 ol ni uwwisannee eenyaa jechuudha. Akka aanaa keenyatti bunni lafa guddaarrattis kan jiruu fi gosoota bunaa adda addaa kan shanyii yeroodhaan oomisha kannan dur yeroo dheeraa ture jechuudha. Bunni waggaa 5 waggaa 4 taa'u malee hin dhalu. Yeroo ammaa kana immoo qorannoowwan riisarchii qonna machaaraa shanyii yeroo gabaabduu keessatti gahuu danda'u. Fakkeenyaaf shanyiin kun shanyii bultum fi mookaa jedhamu jira naannoo keenya kanatti. Isa kana keessaa immoo shanyiin bultum jedhamu kun yoo xiqqaate waggaa 2 keessatti shanyii oomisha kennuu danda'u. Isa kana riisarchiin qonna machaaraadhaa akka godina keenyatti isa kana aanota hundaaf shanyii isaa raabsee shanyiin kun akka aanaa keenyattis babal'ataa yeroo ammaa kana babal'atee kan jiru ta'uu isaatii fi yeroo duraa namni lafti jirtu jimalleedhaan qabamtee kan turteetti yeroo ammaa kana garuu xiyyeeffannaa mootummaan bunni gatiin bunaa akka addunyaattis dabalaa dhufee fi fedhiin bunaatis dabalaa dhufee qulqullina isaarrattis hojjechuudhaaf mootummaan kallattii adda addaatiin jechuudha. Yeroo duraa qulqullina irratti hanqinaa ture barootuun dabre bara dabre irraa kaasee jechuudha. Leenjiiwwan garaagaraa bunarratti kan gaggeeffamaa ture federaalarraa hanga gandatti leenjii garaagaraa gaggeessaa sababa kanaatti namni lafa qabu hunda karaa jimaadhaa deebisaa ture jechuudha. Jimaadhaan kafar godhaa ture. Amma immoo waggoota lamaan kana xiyyeeffannaa mootummaanis kanneen leenjii adda addaatis asirratti kanneen qulqullina isaa eeguudhaanis wal qabatee jechuudha. Namni hubannaa hojjetaa mootummaarraa kaasee hanga qonnaan bulaa lafa jirutti sadarkaadhaan leenjii yeroo adda addaattis gaggeeffamtee qulqullina isaarratti xiyyeeffannaa guddaa kennameen gatiin isaa bara kana yoo xiqqaate dachaadhaan bara dabreerra jechuudha. Dachaadhaan dabalee jira. Maaliif qulqullinni inni magaalaa gabaa addunyaa keessatti qabu yeroo darbe gadi bu'ee ture jechuudha. Bunni keenya irra caalaa biyyoota
Arabaa kan Suudii Arabiyaa fi biyyoota Arabaati jechuudha kan buna kan nurraa fuudhu. Inni kun ammoo qulqullina isaa gaafa ilaalamu laaboraatooriidhaanis testii gaafa ilaalamu hanqinaa ture jechuudha baroota dabre keessatti. Garuu bara dabre kana xiyyeeffannaa mootummaa kanneeniif qulqullina isaa irrattis waan dalagamee jiruuf gatiin isaadhaa dachaalan jechuudha bara kana qalamanii. Sababa kana lafti akka ana keenyatti qabnu hektaara yeroo ammaa kana kan bunni kafar godhee jiru jechuudha. Hektaara 1,875 ka ga'u irratti kan argamu ta'uu isaatti kafar godhee jechuudha. Isa kanarraa immoo namni oomisha isaa argate kana magaalattis yeroo ammaa magaalaan sirrii barbaadamti yoo xiqqaate wabcoon buna daayitu qofti akka ana keenya kanatti jaha jira jechuudha. Baaburri buna kana daakee qasheeressu kan qulqulleessu jaha oltu jira. Inni kunis bara kana hojii keessatti deebi'ee sirriitti kan bunni amma yeroo ammaa kana oomishamaa jiruu fi fedhiin namni qabus dabalaa dhufee jira yeroo ammaa kana. Maaliif haalli hubannaa fi gatiin isaatii fi qulqullina isaatiin dhiyaatu kanarraa kan ka'e gatiin isaa waan ol ka'ee jiruuf bakka duraan jimaa dhaabanillee ni kaasanii bakka dhaabaa jiran ture jechuudha. Bakka makiinaan kaasaa jiran bakka ittiin kaasuu dadhabanii makiinallee nuuf fidaadhaa akka ofirraa kaasanitti buna deebisinaa jimaan bu'aan isaatis hin jiru waan ta'eef hubannaa kanas argatanii amma qonnaan bulaan lafa guddaa kafar godhuudhaanis karoora qabna jechuudha. Bara kana waggoottan 2 dura biqiltuu namni fuudhaa ture hin jiru jechuudha. Buufata aanarraa qabnu irratti bulaa ture waggoota 2 dura jechuudha. Garuu bara dabreerraa kaasee fedhiin isaa dabaluudhaan jechuudha. Fedhiin isaa waan dabalee jiru biqiltuullee wal ga'uu hanga dadhabnuuti keenya jechuudha. Hanga namni rasaasa wanta dhooyinee nama adda dhoowwanuuti jechuudha. Fedhiin isaa dabaluurraa kan ka'e. Sababa kanaatiin bara kana yoo xiqqaate karoora keenya biqiltuu miliyoona 3 ni qopheessine jennee uummata kana ni dhiyeessine jennee qabannee hanga ammaa biqiltuu miliyoona 2.2 qophaa'ee bara kana keessatti dhaabamuudhaaf kan karoora qabnu ta'uu isaati jechuudha. Uffata bunaa bakka 2 kan mootummaadha bakka 2 qabna kan dhuunfaadha namoota qonnaan bulaa baay'ee biratti gandaan keessatti ni jira jechuudha. Ni jira kan immoo kontoraatas bakka iddoowwan 4 irratti kan qabnu ta'uu isaati jechuudha. Kanaan wal qabatee walii gala biqiltuuwwan miliyoona 3 kana qopheessinee qonnaan bulaadhaaf dhiyeessuudhaaf kan itti jirru ta'uu isaati. Isa kanaan wal qabatee immoo namnis waggaa waggaadhaan lafti hektaarri isaan qabamu illee dabalaa deemaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Akkuma fedhii isaa dabalaa deemuun lafti isaan kafartu jimaa bakka buusadhaa deemuun kan dabalaa deemu ta'uu isaati.